nama meeqa ani sinna bade baay'ee soraadha baay'ee soraadhee baay'ee dhiphadhee bashaatuun baddeetti jedhee abdii kutadhee lammatan deebitu jedhee ati naa bilbiluu dhiiste asi bilbiluun dhiisne bilbileen kee bahu bilbila qabdu abdii kutadhee shamarran kam jaalachuu hin danda'u kanaa boodan beektati nama kam jaalachuu hin danda'u si dhabuu hin danda'u kaa si malee jiraachuu hin danda'u amma akka fakkeenyaaf dheengadde moo caaltu moo eenyu gaafadhe na didde sabbootus gaafatan na didde amma ishee matti illee obsanii itti obsumaaf gaafannaan na diddan asi malee si qofa malee jiraachuu Sini maafshaal. Jalqaba natti himtu ture haalan si mijeesse deema ture. natti himtu turte haala naa mijis ansi malee kibtiin jiraadhaan anoo nama hin jiru kanan jedhu amma maatiin akkamitti si simatame waa'ee kanaa keessaa baana amma kana baddee gaafa turte mee abbaan akkamitti si simate Abbaan koo akka inni ittiin simate yoo ta'u sitti himee. Abba. Nagakira? Bashatulat. Abba. Mata kisir Abdul. Abba. Abdul. Ana mujahid din semua kami dinam curhat apa? Bashat. Oh. Bashat. Apa? Bashat. Mata dia apa bu? Si barbaade dhabe mitiyaatu. Eessa turte? Eessa turte? Apa kesukaan? Eessa turte? Apa? Eessa turte? Si tani mais sama tas kapai. Eessa tana jalaa baddiyaa? Si tani mais tas kapai apa bu? Mana kana mati muka beti Rafael. Ani edda gaafate mana kana baate dhiqachuu nan namni kenna. Uffata qayyaran. Hin nyaadhu. Akkuma mana argite iddoon dhaqutta rafa. Taa'u nan muuka. Deemu nan rafa. Garuu dhugaadha. Apa kesukaan? Hin amanu. Amani apa bu? tole akkatti si simatanii baay'ee si yaadaa turani barri baay'ee wajjin dhiphachaa ture isaanii akka malee wajjin dhiphachaa turani boodina lafa isaatti badan dhabeen argeen beeku dhiyootti beektaa baay'ee badanii dhala kodhanii baay'ee bu'aa turan mana keessa ta'anii. Baay'ee na gaddisiise kophaa sammuu na Sisimatanii baa si hammatanii si wajjin. Hin boo'ine gammachuu keessa darbe. Baay'ee hafuun boostis ture ati isaanii yoo tokkicha nama biraa maal qabu maal godhu garuu maal ofumaatiif garuu ofumaa sii boo'u har'a fakkeenyaaf baddee miti kun isaaniif shaakala boor biraa baddee Oromoo dhiista inni eessu shaakala garuu nama gaddisiisa. Waa'ee Ermuudhiisiti amma Saambodoo baradha. Saambodoo ittiin qayyee waa'ee maatii keessan ergaa si dubbisaniin booda waan ta'e ittiin himnee sin gaafanne waan taate hundasaa sin gaafanne. Abbaa kootti immoo. Abbaa keetii. Eessa turte mee naa himi amma jettu nan subini na boosifteetta karaarraa namni deemu hundumtu natti kolfeera.
sababa keef jecha barsiisota meeqaa jiwwal loleeraa namoota hedduu jiwwal labeera mi'a teessa turte dhugaa isaanitti mi'eessumniiti. Sina jechaadha natti mi'eessa turtee sinja. Abbo, eessaa kan ture? Manni koo mana ba'anii galan miti gaaffiin qabu. Siapa dia? Eessaa kan ture? Abbo. Adee kam ta'e sudah eessaa kan ture sitti muudhaaf? Natti mi rakkoon qaba. Natti mi. Adee kam ta'e? Natti mi rakkoon qabu. Yeroo mana barumsaatti galu. Abbaa kooti maqaa koo cabe. Amma lafa turte dhufte dhugaa isaatti himtu. Himeera. Waan hin keessa ture ittanii mee waan hundayyuu himee sana booddee uffata jijjiirradhu naan jedhee ba'e. Okay, haa wanta jiru hundatti himtee haala jiru. Itti beektuu abbaa kooti. Ana qofa dhoksitee reeti. Si qofa dhoksuu miti. Akkati sarpiraayisii taatufanii akka Okay, eeggan. abbaa kee sarpiraayis gochuun barbaanne sarpiraayis gochuun barbaanne. Baay'ee gaafa inni boona gaddisiisaa ati immoo boonni kanaaf. Ani boo'ee maal miidiyaa irratti boo'ee bitadhe nuti maal. Erga itti himte isaan booda kam ta'an maal jedhan erga waan taasisan itti himteen booda. Bangoo waan naan jedhe beektaa? Nan dhufaatii uffata jijjiirradhu naan jedhe. Okay, erga itti himte booda. Baay'een dadhabee ture. Nyaata illee baay'ee beela'ee ture. Damananya dadhabdeettis natti fakkaata. Fuula kee yeroon ilaalu baay'ee nama mana nyaata ture iyyuu fakkaattu. Mee naasofna galgala haasofname. Kanaanii waan itti dhugaa isaa galgala hin taatu. Eshi baga nagaan galtee mee hiriyoo tokko tokko wajjin mari'adhaa. Sana booda abbaan koo galgala dhufe. Galgala gaafa dhufu immoo anis sarpiraayis na godhe. Okay, galgala sarpiraayis godhani maali? Wanti sarpiraayis na godhe beektaa? Bakka turte natti mi'a masa sirrisaa. Tona sobi. An nama guddaadha. Namni haala kana maqaa kootiin akka hojiin hojjennee fi dhugaa isaanitti bahu. Nama si buti yoo ta'e natti mi'ane karaa seeraatti adeemanii maalli callisanii haala godhanii galan. Natti mi'a. Dhugaa isaanii. Sarpiraayis na godhe. Chaarjeeriin hin hafne, qabattoon isaa hin hafne, waan mana keessa jiru homtuu hin hafne ittiin na reebee. Na reebee? Itti na qabee. Maaf immoo si reebe? Sarpiraayis na godhe. Maaf immoo si reebe? Abbaa koodha. Sinimaaf shaa. Maaf si reebaniidha malee. Galgala isaa maal balleessiteeti? Haalicha waan itti himeef ta'uu danda'a. Haala turmee wanti itti himtu waan rakkina guddaadha jeeti. Maaliif si reebe argate haala isaatti himtee? Abshaan akka ta'e beektaa? Maatiin hundi si hubatanii akkamittiin jedhee na gaafadhu. Maatiin kee waan sirriis godhi maaliyyuu godhi wanti sun isaaniif sirrii miti. Kanaafiyyuu maatiin kee si reebu. Garuu maatitti yoo waan xiqqoo ishee himte iyyuu utubatti waan gaariitu himee abbaa keetiif surree caammaa boorsaa waan barbaadde bittee galte iyyuu isaan waan gaarii goote si ijaan nama reebu. Nama si reebu isaan. Isaan nama si reebu. Malee waan balleessite hin qabdu garuu si shakkaa hin jira yoo nama balleessaa wayii immoo qabda. Miidiyaatti mara dhaggeeffadha malee. Garuu namoonni waa'ee kee haasaa turan beektee dareedha. Waan abdii si buusu waa baay'ee haasaa turan namoonni baay'een sitti miidhame jedhe hin heerumteedha inni kaan hin badde hin butamteedha feeraan heerumteedha barumsa si dhibbeteedha. Ijoollee mooraa mana barumsaa keessatti waa'ee koo haasaa jiru. Sitti maan jira sun sitti maara. Waa'ee keenya haasoo taate addunyaa guutummaa taasise addunyaan haaseera. Waan ajaa haasoftanii. Waan ajaa haasaa turanii. Waan ajaa mana fincaanii teenyaa haasaa turan waa'ee kee. Maal kun jira waan ajaa waan ajaan mana fincaanii jira. Waan ajaa asiin hin jennee. Waan hin taane haasaa turte. Waan hin taane moo sitti maan ulfooftee
jedhanii waan namni tokko jiru miti ijoollee garee tokko. Maaliin ulfaa? Intinaan dubbii dhaka rakkinaan ulfoof ta'edhaan ka. Inni dhiphatteedhaan hin baddeedhaan namoonni baay'ee malee maala malee. Rakkina maal faayee ture? Malee waan baay'ee dabarsite obsigaa waan itti dabarsite baruun barbaada. Kanan jedhu mee asumatti namni jiru. Maaltu jira? Waan jiru anas yaadeen. Barsiisaan baayoloojii nuu kenne sun otoo ofii isaatiin hojjedhu jedhanii hin hojjetu danda'e. Baay'ee ulfaataadha baay'ee sun. Maatii siin amma kanan jiru. Maanni waa'ee barsiisaa maal haasoftu? Har'a aayidiyaa ajaa'ibaa jedhuuf. Bashee sarpiraayis gochuuf birrii adda walitti qabeen jira. Walitti qabaa jirra. Kanaafiyyuu basheen gaafa isheen dhuftu weelkaam jennee simannaa qarshii 100 qopheeffattu hundi keessan. Qarshii 100 qopheeffadha. Maali danni? Birrii sassaabaan jira. 100 kaffaltu saambira basheen gaafa isheen dhuftu. Maal taate basheen? Keekii qopheessinaafiin jedhe baddee turte miti ture. Eenyu sassaabaa? Ganaa barsiisaa dhibee sirraa sassaaba. Maal dhagu maalan baachaara anaa sassaaba. Eenyu si filate siinii? Isa sassaabaa? Saamee baduufi? Saamee baduufi hin jedhin. Maqaan balleessee anaan. Tooftaa waan ittiin birrii nurraa sassaabatu fidatee dhufe amma. Eenyu si gorsee? Hatimee mucaa keenyatti niitu gammachiifna sarpiraayis goona baddee turtee ji'a tokko ofiisii jechaa jira. Hannaa fi kana maaltu itti fidama? Haala mijeeffattee dhufte. Gana akka mana Sinaman. Itti dhiisga? Si gabbaraan kaffaltaas? Kan kaffalee kan kootti naa qabate. Hin kaffaliin maali asim jettee na kaffala jettaa. Saata bedis. Ati maal argita ati? Ilaa iskiriptoon ani si waraana. Maal ani si waraana. Kaffalu maal? Aniyyuu si waraana. Isheen argamu isheen waan tokko isin maaliif wal loltu? Maqaan balleessin. Ati kenname si galmeessuusin. Basheen argamtee birrii walitti qabu maaltu fideere? Hin gammannu harka walitti si waraana. jennu. Maal waraana biirii maal waraana. Of eeggadhu. Maqaan balleessin. Of eeggadhu iyyuu. Galmeessi kan koo. Kan koo galmeessi. Maqaan balleessin. Saamee baduufi fudhatee annaaf dhufe hin argine hatuufidha. Hatuuf miti. Ati hatuuf miti. Maal qabdu? Kadhattuu wayi. Kunoo biirii qaba miti. Jedhaa ingilizii jechuudha abbaansa. Dhukkubsateedhani sangaa gurguree maal gochaa dhaqeedhaan. Eessatti argite? Waan jiru nageenya. Nama lukkuu gurguree bottii bitatudha. Ani eessatti na argite? Nama lukkuu gurguree jechuudha. Lukkuu gurguree bottii bitatee galee deengadi. Eessatti na argite? Eenyu Lukkuu gurgurtee bottii bitatee sitti manni keessan dhugama fagoo nurraa. Eessatti na argite? Ammallee attama mul'atu. Meeqa? Dhibba kunoo dhibba kennan iyyuu. Dhibban qabu kanaan immoo itti dabali. Maanni kun? Itti kenni. Itti dabali itti kenni. Maanni? Birriidhaaf. Birreedhaa kuni. Kana maal gurgurteeti? Kanaan maal gurgurte? Lukkuun maal darbatare birrii koo? maal darbatare? Of eeggadhu. Of eeggadhu. Ati of eeggadhu. Maal birrii koo darbatare? Hin kennu kanayyuu. Hin kennu. Sina jeesasi. Deemi hin kennu. Atoo mataan dhaabbat. Kana si sooromsa hoo nyaadhu. Kadhattu wayi. Kana maal sii godhamu? Başı. Maalesef. Haydi. Ayım öldürdü. Ayım öldürdü. Başı. Nagaa jirtu har'a hojii tokko irra jira. Basheedhaaf weelkaam jennee keekii murraa innee birratti sassaabarra. Dullaa battee deemtu maal gootu? Kuni gisee tokko sanatti sirreessa. Akkuma harreetti nama riibu bartan miti. Harree an caalus jira as keessa jedhati rakkoo qabu. Nama harree wajjin ol tarree deema. Kana jedhu
Asina cala kotari di sana goda. Okay. Esh maal barbaadate? Bashaatu dhaaf welcome kan jedhu Bashiiraaf qopheessan jira. Welcome kan maaliif immoo? Welcome baddee turteere akka mana barumsaatti siman ne qarshii 100 saafan jira. Dhugaadha. Illaattu. Basheen immoo kanuma duumatu fayye. Akkasuma Duumatu kee boolluma keessaa gaateenna. Kan jedhu garuu yaadicha kana walitti qindeessee haala kanaan kun yaada baay'ee bareedaadha garuu eenyu qopheesse? Ana mucaqqa xalee keessa. Ana cimaa. Way abshaaloo. Abshaaloo nama addunyaa bushi beeku. Abshaaloo ati nama cimaadha. Garuu yaadichi sii miti qindeesse. Ana fide nama tammo. Ana dhugaa. Harkaan guutuutti yaadee bulee sii miti naan jettu namni biraan namni dubbataa jira. Abshaaloo. Akkuma qormaata sooti itti koppii gootu san. Koppii miti maali? Ana fuka. Abbaan orjinaalii ana fuka. Anuma. Koppii miti waan guddaadhaaf. Abbaan orjinaalii. Rakkoon jiru. Yaadichi yaada bareedudha. Sagantichi immoo yoomitti. Sagantichi boru. Borkekii binnaa barattoota dhibban sassaabaa Eessatti qophaa'amu? Asuma mooraa keessatti. Haa ta'u meeqa dhibba warra kaan isin immoo barsaa waan taataniif dhibbi maal isiniif sheewutti hin hojjannuma darbattanii baga ture dhibba tokko. Oduu tokko bara gehen ture maalaan jedhamu caan tokko barsiisonni birriidhaan mana fincaa'ee dhaqan. Akka sooftiitti jedhan caan tokko maalaan jedhan barsiisonni birrii qabu mana fincaa'ee gaafa dhaqan sooftiin beekaman birrii abbaa dhibbaadha qabuudhaan hojjettuun isaanii faa yoo barbaadde birrii mana fincaa'eetii fudhattee sassaabbattee isuma miidhatee isumaan uffata bitattee jedhan. Namooti barta tokkotumaa keessatti na fudhattanii gaariidhaaf. Mana fincaa'ee keessa Abshaaloo ati beekoo hin beekta. Birri jedhan barattoonni immoo dhibba gaanga maal qabdi barattoonni? Maal qabdi? Barattoonni rakkattu wayii Amma maal barbaaddite? Birri kaffaltu saasheedhaa fi Rakkoon qabu. saabaara biti. Barreessi. Nan barreessa. Shikaa qabi maqaa qabi. 10,000 damaa barsaa eenyudha? Maqaa barsiisu. Jechuun yeroo hundaa barsiisa inni kabaja isin waamna maqaa keessa keessatti beeka. Gurbaa? Maali barsiisaa tun utu maqaan isin waamne islaa yoo nun hariineessin. Amma barreessa barsiisaa dheeressaa. Dheeressaa. Maqaan kee immoo fagoodha. Dheeressaa yaada. Maqaan keessan jedhi gurbaa. Maqaan keessan barsiisa fagoodha. Dheeressaa yaada sammuu keessan. Fagoo yaada musini. Dhugaadha. Dheeressaa eenyu tati? Lammeessaa. Lammeessaa. Lammeessati. Tiyaaree masi moggaasani. Qabi. Moggaasani. Meeqan qabdini? 10,000 meeqa ta'u? Zeeroo furgootani? Zeeroo arfattaa keessa zeeroodha. Jedhame. Seerufteetii yaadni ishii? Barsiisaan qaba. Dhugaadha. Isin jirtani. Dhugaadha. Jalqabuu nan balleessi. Maal hojiin barataa bira Gurbaa eessan godhe? Barataa bira maal hojiin deema? Isin bira dhufee mattaqqaba isin qabu. Meeqa Guddaadha. Kanuma waaqdhaa barakaa keessa buusu. Maani kun? Qabitooyi. Maani kun? Akka kumaatti lakkaa'e. Birrii dhibbaam? Inni guddaan xiqqoo barakaa keessaa buusu. Barakaadha. Barakaa keessaa buusu. Bakka faltu isin immoo barsiisaa sheemiin hoo qabsiistu isin barsiisaa taatanii barataa wajjin qixxee kan faltu. Gurbaa. Maali? Yoom liqixsoofte akkana? Maali? Nama gaarii fakkaata miti. Kanaaf ammee kana qabadhee deema. Qabi maqaa kee zarrasin. Qabi zarraste. Lakki dhibbaa ammoo. Dhibba 02 kan risettanii reekoo maasisii maqaa. Balleessee tanatti fakkaate. Barsaa kan irraa fute. Bakka jabaadha. Nyaanna keekii qopheessaa qabu. Keekii shaggumatti argatee immoo bareechatuma hojjedha. Daabboos godhaatoo. Kanaanoo. Maatii isheetti bilbiluu moo akkam goona? Dhiise bilbiluuti. Maal beektaa? Amma yoo nuti itti bilbilee abbaan ishee baay'ee irreeffachuu danda'a, na'uu danda'a. Jechuun immoo abbaan ishee deebi'ee miidhama keessa galuurra yoo bilbiluu dhiisne wayyu. Hayi lakki bilbileetti moo wayya malee mucaan kun waa tokko ta'uu dandeessi beektee yommuu waa tokko taateenaan immoo seerri nun dhiisu jarris maatiinis nun dhiisa waan ta'eef bilbilee itti himna. Garuu tun bilbilu ta'eeti natti tola beektaa irrifatu jedhee yaada. Hayi lakki maatiin immoo dhaga'uu qabu dirqama.
Barsiisaa. Nagaa dhaqa. Jirtu. Maali boo? Har'a birriitu sassaaboo jechuudha. Harka guute. Birriin maaliiti? Kan maali bashee weelkaami simachaa irra qaba. Basheen isa isheen dhuftu moo? Isa isheen dhuftu simachaa irra qarshii dhibba qofa. Dhibba goone. Yaanni keellee gaariidha. Kan barsiisotaa garuu jira miti barsiisonni jira miti ammas barsiisonni qabdu birriin jira. Akkas waan ta'eef isin immoo xiqqoo mashee yoo fooyyessan jennee barsiisota harkaa sassaabaa jirra. Kanaaf isinis illaattu dheni qabdu ma bitire birriisin. Maal qabna barsiisonni maal qabna? Maal qabna miindaan keenya kuma lama noo dheengaddanee galle. Miindaan isin baane. Maalaaf shaaloo ta'u. Birrii walitti qabaartu maal isin gargaarurree? Birrii dhagaa Abiraam maal ta'e? Barsiisota dhibba qofan fuudhe. Barsiisota irraa xiqqoodha. Okkee birrii walitti qabuuf. Isinis waa laattu jedheen. Birrii akka buufannuufi. Akka buufnuuf. Walitti buusaa jirtu? Okkee birrii walitti guurtanii maal rakkoo qabaree anoo ijoollee barattoota irraati kaa? Barattoota irraa barsiisaa irraa fuuneerra. Barsiisaa irraa fuutaniittu? Fuuneerra isinis waa jedhaa jedheen. Barsiisota maal barsiisonni maal qabdeette? Qabu. Meeqa laattu reesin? Bu'aan maal hin qaboonoo miindaanis hin baane. Barsiisonni hundumtuu kennan akka bitina keetu. Hin kennaniiru moo hundumtuu? Maali barsiisonni inni tokko 400 kenne inni tokko 800 kenne 800 miti tokko 400 kenne tokko immoo 600 kenne. 400 kennan. Meeqa walitti qabaartu sin? 100 ture garuu barsiisonni maqaan keenya baduu jedhaniitu 600 itti kennan maaliif maqaa osoo hin taane qabu miti barsiisonni. Qabu barsiisonni. Akkasii. Maal jechuudhaan isinan kenna malee. Illaattuma. Qoosaafin jedhee babshaan. Qoosaafiin jedhee malee sila. Birrii afur jaafa kennu barsiisonni. Kana mee kan nuti hin gargaarre eenyu gargaara? Isa miti. Eenyu gargaara kan nuti? Isa kan barsiisonni keenya hundi isaanii garaa quuqamni. Keessa isaanii dhufee birrii guddaa 600 kennanii qabeenyaa qabne kennanii kanumaaf maarree maal dhalootaaf ta'uu yoomi abbaa ta'uu yoomi isaam kanaaf meeqare 600 kenname isa 600 ishee barsa boritti dabala barsaan tokko jechuudha boritti si dabala naan jedhu Borittiin dabaladhe. Ittiin dabaladhan. Anooyyuu mana kana is kaffaluuf hin ture. Kanarra hin caalu kun immoo maal rakkoo qaba liqeeffadhee yoo nan kaffala. Qoosaaf immoo san sila jedhe sin qabatee. Qoosaa eenyu gadisi? Eenyu gadisi? Kun abbaa 200. 200. 800. Kuma tokko. Kana. Kuma tokko reekerdi cabsitan. Namni amma keessa kennan jiru. Warri kaan 600. Eenyu caaltu hunda sheerraa liqiin qaba barsiisota as keessa. Eenyu namni na ajaa'iba dandee. Eenyuma isheen na caalaa kaffaluu barbaaddu immoo. Bashaatuuf himu. Isin nama gaarii dhugaa. Bashaatuuf himu. Bashaatuuf dhugaa. Isin nama addaati. Sammuutti fayyadamna jechuudha nuti. Barattoonni kun ammal tokko barataa qofa sitti fakkaatu barsiisaan ol sammuun isaanii illee guddaa ta'uu danda'a. Maaliif sisteema garaagaraa jira kan itti fayyadaman. Akkamitti maallaqa kennanii silaasaa nuun buusan turanii oolu. Anuun beeku dhugaa gaafa naqee barattoonni 100 kennaaru jedhuuni barsiisaan tokko ani amma akka barataatti kennuu hin qabadhee 700. Inni tokko akka baraatti kennuu hin qabadhee 800. Ani immoo sammuutti fayyadamee maalan godhee olitti qabeen keekii bituuf. Rakkoo qabu. Yoo dabalata ta'e na gaafadhu. Akkinaan qabu. Yoo dabalates na gaafadhu rakkoon qaba. Hundi caaltaniitu. Haa ta'u galmeessite miti. Maqaan kee Boodanaa eenyu ture? Irra keessatti galmeessi. Irra keessatti ooltu. Boodanaa eenyuti? Boodanaa. Mataan dhukkubaa jira. Maaliif? Ani hin beeku daariktera bira deemeen immoo eeyyama naa kennan naan na didi. Al tokko isaan akkasumaan. Maala naannoonni itti na fuudhee mas keessatti. Waan man gaafadhu hunda toleen jedhu. Toleen jedhu. Kot. Abshaalo kam nagaadhaa. Abshaaloon yaada isaa jijjiirratee omaan jedhu. Yaada bareedduu tokko fidee fila. Na dubbisee ture basheedhaaf jedhee baay'ee dhamaa jira. Yaada sana baay'ee jaalladhee ture. Yaada bareedaa fide. Yaada nuti yaaduu qabnu turre. Ani immoo ciisee yaadee. Daariktarichi silayyuu toleen jedhu na keessaa fuudhee. Borumaatti sagantaanii boriidha. Waaqni umurii ishee haa dheeressu. Jiraadhu. Eebbifame aabbee. Sammuu guddaa qaba. Guddaa qaba. Egaa al tokko akkasumatti namni durii jedhamu achitti baanan eenyuun qabu. Eenyumti hin qabu. Dhugaa sirrata anuu yaada kana gaafan keessatti arge waan minne keessaa dhufee boccogge yaadichatti gammaddaniitti miti waan minne boccogge na keessaa fuudhe wayii tokko natti fakkaate. Deemu maal akkasumas gaafa deemneeti akka immoo maalirra geessan. Ergeera durii.
Birriin ergame. Waatu dhibtu galii ta'eera. Sartifikeettiin qophaa'eera. Baroora galu. Akkuma isin jedhe kaa foon waadisanii sinniisina. Keekitti sinniisina. Erga ta'e akkasii wayii uree. Wayya maali isaanii baroora laaqana fideen dhufu. Birrii meeqa walitti qabdanii kana definii an qopheessas nuun akkatti. Birrii meeqa walitti qabdan. Inta. Anillee baay'ee miti miinda nuun abbaane deetuman kaacin qabaatuma ati akkam laatte. Maali inni dhibba jaakuteetti kennate dhibba saddeet laatte hoo maali. Maal beektu. Laakki saddeetti deemeti kaa. Anoo reefuni hojii seeqala damoonni illee baanii maali akkamitti akkana. Ati laanne. Laanne. Maal akkamitti akkana jettu. Anoo reefuni hojjaa yoo eegala. Meeqa laatteeti. Ani moo? Haala Ani garuu dhiifama. Nan xiqqeessanitti fakkaate. Lakkii guddaa guddaa laattani isin. Dhibba? Lakkii maal meeqa laatte? Ani moo maali? Ani mee kuma tokkoon kenne wani kuma godhe lakkaa'eetti. Sangaa bitaa. Sangaa bitaa. Abshaalonni. Ani kennuun barbaada. Waan dhoksitu miti. Akkamitti gara dhugaa rabbiiti kennu isa gaafachuu dandeessa dhibban kennu dhugaa rabbii. Meeqa kennan nabsa? Kooti jilbeeffadhu waa maatii waami deemi. Lakki waanuma sirriidha. Maal balleessite? Lakki Kennite miti reemaa? Lakki isa miti. Isaan nama gaariidha bira kuma tokko kennani. Nama gaariidha dhugaa. Dhugaa? Akkuma Namatti maali Ani kanaafan jedhe keekitti cinaatti waa adda dabalamtan jedhe kanaafani. Maal gaa maqaama barsiisotaa eeguuf jenneetu. Maqaanuma keenyaaf. Eegaa. Nuti amma kennuun barbaachisu sinuu jirtu maal ta'uu jirta barsiisaan akka. Anu kuma lamayyuu kennuu barbaadeen. Kuma lama kennuu barbaadeen. Shakili. Kennumaaf jedheen jechuudha. Miimmi mucaa yaada gaarii qabu kana barsiisa. As dabarsaame. As darbee bishaan. Nu gidduu haa taa'u. Na bukkee taa'e. Isii mala. Ulfinna akkasii ilma sii mala. Asnaa wayyaa. Ilame yaaduma gaarii akkasii kana gaafate fidde. Maali mucaan akkasii jedhee gaawaa qaatiif nutti tole bakka ilma nutti. Ani mee barsiisa. Kuma tokko san lakkaa'ee akkitti itti kenname jechuudha. Natti tolee. Natti tolee. Afaan softanis. Hayi kottu. Afaan softan nama rukutu. Kottaa barsiisa. Kottaa gabaa isaan nama rukutu. Nama rukutu gabaa isaan. Immite. Rukuttanii barsiisa. Gammachuu. Barsiisa. As dabarsaa mucaa yaada akkasii qabu akkamitti qarqara keessu sin. Kaleessa galgala hojjetaa yookaan gaazexeessaa libsuu miidiyaa kan ta'e qaama hin beekamneen rukutamee hospitaala galee jira. Gaazexeessaa jabaa fi cimaan waggoota hedduuf istiidiyoo libsuu miidiyaa muuxannoo qabuu fi beekumsa qabuun tajaajilaa kan ture guyyaa har'aa qaama hin beekamneen rukutamee hospitaala galee jira. Akkuma kana ediitiraa fi kaameraamaaniin libsuu miidiyaa Abdii Tolasaa jedhamu immoo qaama hin beekamneen rukutamee lubbuun isaa darbee jira. Egaa haga ammaatiitti qaamni dhimma kanaa fi yakka kana irratti raawwate sababa maaliif yakka kana akka irratti raawwate wanti beekamee hin jiru qoratamaa jira. Akkasumas ediitarri miidiyichaa istiidiyoo keessatti rukutamee qaamni yakka kana raawwate maaliif yakka kana akka raawwachuuf kaka'e wanti beekamee dhibamus kaameraa dhoksaa yookaanis sekuriit kaameraa istiidiyoo keenyaatiin namni tokko ifaa ifatti fuulli isaa kan beekamuu fi kan mul'atu yoo ta'u namni tokko immoo fuula isaa maaksii yookaanis immoo golgaa fuulaa fayyadamee yakka kana kan raawwate ta'uu kaameraa dhoksaa yookaan sekuriit kaameraarraa adda baafamee jira. Egaan daawwattoota keenya interviiyuu Basheef gaazexeessaan taasisanii turan sababa gadda kanaan kan ka'e torban har'aatti darbuu isaa asumaan isin beeksisa. Wayyoo si'a meeqana nyaate namichi kun si'a meeqana nyaate boolla keessatti sareen si'aa nyaattu. Salphanne. Namni kaameraan ilaallatu ol jedheen ilaaluu lafa laalee deema. Maal gochuun qaba maal. Maalumatu beeku.
Maal barsiisa nagaadha maamila maamta nagaa. Nagaa maaltu jira? Maanni? Nagaa maaltu jira? Nyaanni laaqana yuutu nyaatee nama maamta ariifattanii maal? Nagaadha biyyi. Waan inni akkatti ariifachiise si waame sababatu jira. Maalin? Ati mee ijji kun maal sirraa fuudhasin? Meeqa kuni? Lama ka. Argaa jirta miti akkamittiin kaameeraa mataarra si jiru akkamitti shugguxii qabattee istiidiyoo seentaa? Waan godhuu dhabeeris. Murtoon ati murteessitu yeroo kamiyyuu murtoon nu miidhu otoo hin taane murtoon nu fayyadu ta'uu qaba. Maaltu jira waan taraa jira moo? Waa'een bashaatu wanti ta'e hundumti isaa karaa televizyiinii darbeera. Kunoola. Namni tokko ifaa isaatti fuulli isaa kan beekamuu fi kan mul'atu yoo ta'u namni tokko immoo fuula isaa maaksii yookaanis immoo golgaa fuulaa fayyadamee maal malannaa kan raawwate ta'uu ati mee yookaan akkamitti ilaalle? Kaameeraarraa adda. Nargee egaa miira keessa galeen deemaa jiraanis. Miira keessa yoo galte yoo fanjiin si dura jiraate irra dhaabbatta? Irra dhaabbatta? Fuuldura qofaa miti kan ilaalle. Na dhagaarta amma falli jiru yoo jiraate atis fala fidi anis fala fidi. Sin wayya fala sintu barbaada sirriitti. Yeroon kana booddee jirtu baay'ee xiqqoodha. Waan nutti fiigaa jirtu natti fakkaata. Kanaaf maal gochuu qabna ree? Jalaa fiiguu otoo qabnu itti fiigde ati garuu. Fiigalee? Ani maa hirmijjaa fudhadhu dhaqee hirmijjaa fudhadhe kaayee? Hirmijjaan ati fudhattu dukkana keessatti ture. Lafa kaameeraan hin jirretti ture. Dursitee naannoo sana to'achuu fi beekuun ga'ee keeti. Na dhageessee amma garuu waan asin jedhu na dhageesse. Kana booddee fuulli kee karaa TV darbee jira. Namni hundumtiyyuu si bareeda yakkamaa dhatarraa booddee. Yoo qabamtes maqaa koo akkan dubbatu. Waan tokko sitti immoo ani duunaa margin jette harree. Sanuu sitti balleessa natti iyyuu isaa hojjee deebitanii kan jakka keessa na buuteessanidha. Sanuu natti deebitanii natti iyyuu ofii keessanii. An qabamee jennaan isinis maneedhaatti akka duutan beekaa. Qofaa koo waan an ta'u qaba. Isittu miira kana keessa kan galu godhe. Kan mucaan qabsiisa isinidha. Isinidha kan maneedhaa keessatti dhufu. Ani jakka kana hundumaa isinirra galagalcheen ba'a. Kun murtoo koodha. Waan fiddan fidaa isin immoo. Yoo bira tasgabbaa'i. Waan tasgabbaa'uuf qabu. Du'eeras tasgabbaa'i isin jechaa jira. Na dhaggeeffadhu. Amma yoo qabamte anaan biraa miti. Hin hambisu wajjin kan hojjenne qofaa koo miti. Sanuu isin tuna hojjechiisa. Tasgabbaa'i. Erga akkas ta'eeti waan ati gochuu qabdu sitti himi. Tokko ani haalota hunduma isaa siif hin mijeessa. Na dhagaarta miti? Kan maalii? Waan hundumayyuu siif mijeessa. Tokko yeroo gabaabduu keessatti guyyaa 2-3 keessatti akka ati biyya kana keessaa baatu nan godha. Gara biyya bakkeetti baqatta. Duraaniyyuu waan baay'ee na sobdanii jirtu. Joobira. Hin amanu waan kana. Joobira na amani. Gonkumaa na amanu. Na amani harki koo dheeraadhaan beekta. Lafan barbaadetti rukutuu danda'a. Wanti nuti gochuu dandeenyu falli jiru kana. Biyya kana keessa asis deemte achis deemte miidiyaa irratti yakka ajjechaatiin fuulli kee gatii barameef lamaan keenya iyyuu rakkoo guddaa keessa nu galcha. Kanaaf iyyuu guyyaa muraasa keessatti gatii dhimma kana sii xumuruuf eeggannoo guddaa godhi gaafa deemtu. Guyyaa 3 yoo baay'ate si galee yoo baay'ate guyyaa 3 guyyaa 3 kanatti garuu of eeggannoo guddaa godhi. Ati ini dari ke mana dah? Yang gadis nama Jeffet. Arama wana Jesu bi.
eenyumatu ana si hordofsiisaa garuu natti hime ifa akka tanaaf otoo barbaadu. Amma natti qabuun waa dhiisiiti yoo dhiira taate lafa kaa walii baana. Yerummaa kee ilaalamu.